Inni jalqabaa komii hawaasni kun ummanni islaamaa mootummaa biyyattii ta'us hawaasa namoota siyaasa oofan miidiyaa biyyattii keessatti ummanni islaamaa kun biyyattii Itoophiyaa kana ijaaruuf gaheen qabu yookaan qooda keessaan qabu kan jedhu qabxii tokkoffaadha. Maaliif yeroo Dr. Abiitiif hiriirri ba'amu gammadaa turre gadi baanee yeroo Jawaariif hiriirri ba'amu gadi baanee gammadaa turre. Hawaasni islaamaatis ummanni islaamaatis kaleessa Dr. Abiy deeggaruuf gammachuu isaatiif gadi ba'ee sagalee tahaa ture. Jawaar Muhammadiifis gaafa aggaammiin itti godhamu gadi bahee sirrii miti irraa dhaabbatu jedhaa ture. Har'a garuu amantii isaatiif kanaa olitti godinaa hanga aanaa hanga gandaatti osoo wanta tokkon sodaatiin gadi ba'ee Allahu akbar rabbiin malee wanni nuti gabbarru hin jiru. Amantaan keenya jireenya keenya hin dursa, lubbuu keenya irra amantaa keenya jaallanna yeroo jedhutti gammachuu guddaan nutti dhaga'ama jechuudha. Nuti warra amantaa keenya jaallatuuf hedduun gammade akka nama tokkootti, isinis baga gammaddan. Nuti yeroo hunda islaamni osoo of baree wal ta'ee amantaa isaa kana akka itti jaallatu diina isaa fuuldura dhaabbatee itti himee masjiida tokko dhiisii qur'aana tokko dhiisii nama islaama jedhe tokko kophee isaarraa harkaan hin qabdu jechuudha. Har'a garuu yeroo akkana ummanni islaamaa godinaa hanga aanaatti ba'ee dubbatu, ba'ee iyyaa oolu, sagalee waliif taa'aa oolu, mormii dhageessifataa oolu, miidiyaan waa'ee ummata islaamaa kana dubbate OMN hin qofa jechuudha. Tarii ummanni islaamaa kun biyyattii keessatti sadarkaa namummaa hin qabu moo mootummaa kana ijaaruuf hundee hin taaneef immoo ilaalchi mootummaan ummata islaamaatiif qabu, miidiyaan biyyattiidhaaf hojjetu ilaalcha inni ummata islaamaatiif qabu hedduunatti dhaga'ame akka nama tokkootti. Dheengaddas kan gadi ba'ee rakkoo ummata islaamaa dubbate haa xiqqaatu OMN qofa haa galatoomu. Har'as miidiyaan gadi ba'ee bakka tokko miti, godina tokko miti, Itoophiyaa guutuu keessatti namni islaama jedhame tokko sagalee tokkoon gadi ba'ee mormataa ture. Jaalala amantii isaatiif qabu hunda isaa tokko lama jedhee gadi ba'ee irratti dubbataa ture jechuudha. Kanaaf immoo mootummaan tokko gadi ba'ee sagalee hin taane, yaada hin kennine, miidiyaan dhufee dubbate hin jiru. Ilaalcha akkamiiti ummata islaamaa kanaaf qabama? Tarii mootummaa kana gadhaabuu keessatti nafxanyaa yookaan wayyaanee kaleessa nu nyaataa turte nurraa balleessuu keessatti, Oromoon abbaa biyyaa haa ta'uu keessatti ummanni islaamaa kun gahee hin qabu. Gahee olaanaa kan taphate isa jechuudha. Wanni amma ummata islaamaa biyya isaatiifis dhaabbate hin jiru, biyya isaatiifis sagalee ta'e hin jiru. Kan quuqama lammii qabu ummatuma islaamaati. Garuu miidiyaan maaliif ummata islaamaa kana ciicata? Maaliif ummata islaamaatiif sagalee hin taane? Tarii jaratu duubaan nurratti jajjabeessee, jaran nafxanyaa kana nurratti goobsee kan jedhu yaada namatti ta'a bar. Yeroo namni tokko gadi ba'ee hin dubbatin ta'u osoo waa'ee siyaasaati dantaa dhuunfaa nama tokko nama waa'ee siyaasaa oofu irratti miidhaan tokko qaqqabee osoo namni biraa taa'u mootummaan gadi ba'ee hin dubbata. Har'a garuu waa'ee amantaa islaamaa maaliif itti qoofama? Abbaan fedhe amantaa islaamaa xiqqeessuu yaalus, abbaan fedhe sagalee tahuu dhiisus, rakkoon isaanan ilaallatu jedhus ummanni islaamaa sodaa tokko malee amantaa islaamaatii xiqqeeffamu jireenya illee akka hin barbaanne of caala akka amantii kana jaallatu tokko lama hidhee gadi ba'ee ifaaf bilisatti diina garaa gubee irratti himee jira jechuudha. Bakka jiru ulamaa'otaan ajajamee, ustaadota jala hiriiree, sheekolee jala deemee waan isaan ajajan hojiitti hiikee jira jechuudha. Nu boonse ummanni islaamaa, nu boonse. Nutis gaafa kana yeroo siyaasaaf gammachuu tokko qofa gadi baanee lallabuu osoo hin taane hanga beennu amantii keenyarraa sanaa olitti waan itti gammanneef warra immoo waan kana akka inni galma hin geenye, akka inni furmaata hin arganne gochuuf hukkaamsan qeequu danda'uu qabna. Maaliif siyaasa qofa irratti hin hundoofnu? Amantaa keenya kabajachuu danda'uu qabna. Xiqqaa guddaan jenne, beekaa wallaalaa osoo hin jenne, dhiiraaf shamara osoo hin jenne amantaa isaatiif yeroo akkana ummanni islaamaa waatu mootummaa ta'e qaamni seerri, qaamni mootummaa tokko, dabballeen mootummaa tokko gadi baatee ummata islaamaa kana sagalee isaa qilleensarra oolchuu dadhabuun tuffii ummata islaamaatiif qaban, jibbaa isaan ummata islaamaatiif qaban nutti agarsiisa jechuudha. Akka isaanillee harka keessaa qaban amantaa kana balleessuuf akka isaan nama jajjabeessan
nutti mul'ata. Har'a guyyaa meeqa? Har'a guyyaa meeqa torban tokko jechuu hanga har'a eegnee dadhabne hundi nama ajandaa kana balleessuuf waa'ee lammaatiif abiyyi walitti araaramuu isaanii hin fidan. Ummanni islaamaa hin dide ajandaa keenya hin jijjiirru. Nuti ammaaf kan harkaa qabnu waa'ee masjiida keenyaati. Waa meeqa fidan seete bar nuti ummanni keenya dhamaa waan ta'eef wama fidame jala hiriira. Akka kaleessaa masjiidni gubannaan har'a dhufanii tiim lammaaf doktora biyyi araaraman rakkoon furamtee jedhan ajandaa masjiida kanaa balleessuuf. Ummanni islaamaa isaan dura bu'ee siyaasa qara'ee jira waan ta'eef hin dide jechuudha. Irra gad dhaabbatee ajandaa isaa qabatee rakkoo masjiida isaatiif rakkoo hawaasa musliimaa irra gahaa jiru tokko lama hidhee hanga inni furmaata nuuf argatutti nuti waan biraa keessa hin seennu jedhee waadaa waliif seenee jira. Seenaas hin jiru. Kana hunda garuu tuffatanii ummata islaamaa kana tuffatanii sagalee tahuufii diduun bar mootummaan gadi bahee akka ummanni kun walitti hin buune sabaaf sablammiin akka wal kabajee wajjin jiraatu yoo barbaade masjiida diigame tokko lama hidhee ijaarsisuu dandahuu qaba. Warra yakka kana hojjetan yakkamtoota kashlabboota tokko lama hidhee to'annaa seeraa jala oolchuu qaba. Kana hunda osoo beekuu maaliif callise? Ilaalcha akkamiitu ummata islaamaatiif qaba mootummaan kun? Warri siyaasaatis ilaalcha akkamii qabu? Miidiyaan biyyattiidhaaf dhaabbate ilaalcha akkamii ummata islaamaatiif qaba? Tarii miidiyaa kana gad dhaabuu keessatti ummanni islaamaa hin gargaarre du'aadhaan jalan teenye bar osuma gargaaruu dhiise ummanni islaamaa wallaahi laazim du'aan kadhatu kun bakka fedhe geessuu danda'a, bakka fedhe cabsuu danda'a. Qabsoo Oromoon qabsoo qeerroof qarreen itti dhiigde qofa osoo hin taane kan mootummaa kanallee ol baas kan wayyaanee bakkatti galche du'aa sheekoleen kadhatan, du'aa sheekoleen iyyanii kadhatan. Bar kaleessa mallas maaliif du'e seeta? Mallas ituu akkana ummata islaamaa azzabu sheekolee qabee hidhu dararsiisu yakka tokko malee sababa inni islaamummaa isaatiin boonuuf amantaa isaa ummata barsiisu qofa gaafanni dararaan ajjeesuu ka'u kaan bakka isaan bu'an dhabamsiisu kaan hirreeba kaan hinidha akka fedhe godhu maal jedhu ummanni islaamaa? Gaafa mallas daagaa qotaadha lafa keenya jechuudha. Lafti Itoophiyaa xiqqoo kan madaabaraa barbaadu kan xaa'oo barbaadu xiqqoodha. Lafa keenya akka ummanni keenya irraa hin tajaajilamneef lafa oomisha qonnaatiin beekamaa taate waggaatti namni qonnaan irraa fayyadamu waa hedduu irraa argatu xaa'oo barbaachisa jedhee lafa ajjeesuuf lafti tokko lafti bareedaan gaafa xaa'oo bare sanbooda lamuushiin jedhu du'aa deema. Dirqama madaabaraa ummatatti fe'ee daagaa qochisiisee ummanni maal jedha seeti akaafa akka kanatti baadhatee eessa deemtu qabrii mallas qotuudha. Ummanni islaamaa eessa deemtu qabrii mallas qotuudha. Mallas achi siqiyaa sinsignee jechuudha qabamee lafa bu'e. Du'aa sheekotaati. Du'aa ummata islaamaati. Maaliif namni rabbitti amane tokko bakka fedhe haa jiraatu harka isaa rabbiin jala qabatee jennaan hin dhaga'aaf rabbiin jechuudha. Dhugaa jirtuun sitti maal waliif dabarsa. Harka isaa iyyatee rabbiin jala qabatee jennaan hin dhaga'a. Wayyaanee kaleessa ummata keenya waan isaa irratti dararaa turte ajjeesaa turte qeerroo gadi ba'ee mirga isaa falmate bahee nagayaan galuu dadhabe fayyaan bahee reefqi galaa ture eenyu du'aa godhe seeta? Sheekota ustaazota ulamaa'otaa jechuudha. Dhiigni qeerroof qarreen dhangala'e qofti siyaasni Oromoo qofti biyya kana hin bilisoomsen se'iin aangoo kana kan harka Oromoo galche qabsoo qofan se'in qabsoo siyaasaa qofan se'in gahee olaanaa kan taphate du'aa ummanni islaamaa sheekotiin islaamaa rabbitti iyyanu jechuudha. Dhokatanii yeroo salaatan bakka jiranutti keessaan dubbatanudha jechuudha. Har'as mootummaa kana yaa rabbi nurraa cabsi otoo ummanni islaamaa jedhee hin dhaga'aaf jechuudha. Rabbiin dhibbaa dhibbatti haqa isaa irratti ummata islaamaa rabbiin cinaa jira. Garuu ummata islaamaatiif ilaalcha akkamii qaba siyaasni biyyattii keessatti hojjetaa jiru kun? Mootummaa ta'u abbaa fedhe ta'u ilaalcha akkamii qaba ummata islaamaati? Maaliif gadi ba'ee sagalee hin taaneef? Gaafiin ummata islaamaa maaliif hin deebine? Otuu hordoftoota amantaa biraati osoo inni ba'ee hin gaafatin rakkoo isaa mootummaanis miidiyaanis in lallaba jechuudha. Osoo inni gadi ba'ee hin gaafatin kan keenya oo bakka hundatti waan nuti nun dhagahu namni
garuu ummanni islaamaa baree jira jechuudha. Rakkoon akkamii akka jiru baree jira. Ilaalchi akkamii akka nurra jiru barree jira. Kana hundaa akka biyyattii keessatti ummanni islaamaa ilaalaa yaa ummata islaamaa. Ummanni kaleessa qabsoodhaaf hiriiran ba'in. Ummanni kaleessa waa'ee siyaasaatiif hin hiriirin ilaa gandaa'arra ba'ee jira jechuudha. Waa'ee amantaa irratti akka abbaan fedhe of duuba hin deebiin. Ummanni islaamaa amantaa irratti akka inni of duuba hin deebiin. Akka inni sodaa tokko hin qabne. Akka inni du'aaf ba'ee deemu. Bar nan duha jedhee dhaqee Allahu akbar jedhaa jira. Shahaadaadha bar. Jihaadaaf ba'ee jira. Akka isaa duwwaa. Garuu rabbiin irra aansaa jechuudha. Ummata kana yoomiyyuu rabbiin irra aansa. Haqa qabatee waan jiruuf. Dhugaa irratti waan deemaa jiruuf. Karaa nagaa deema. Bataskaana tokkotti dhiyaatee dhagaatti darbataa hin jiru. Dugoo tokko fuudhee itti darbataa hin jiru. Nama nagaa deemutti roorrisaa hin jiru. Arrabsaa hin jiru. Nagaadhaan bahee amantaan keenya nuuf haa kabajamu. Masjiidni nurraa diigame nuuf haa ijaaramu. Qur'aana nurraa gubuun nurraa haa dhaabbatu. Hawaasa islaamaa xiqqeessuun nurraa haa dhaabbatu jedhaa jira. Tarii ramshaa barbaade ummanni siyaasaa kun. Tarii miidiyaan biyyattii keessatti hojjetu kun dirqama ramshaa tahuu qabaa. Silaa shororkeessaadha ummata islaamaatiif gaafa inni mirga isaa falmatu shororkeessa. Wanni wayyaaneen kaleessa ittiin sheekota keenya nurraa hidhaa turte. Badii tokko malee shororkeessaa jettee har'as hin hafnee jechuudha. Osoo ummanni keenya hin qaroomne ta'ee sheekoleen keenya waan baranne ta'ee callisaniituma dubbii ummata ajaju ta'ee shororkeessaa jedhanii mana hidhaatti aruuf deemu. Ummata keenya nurraa fixuuf deemu. Garuu isaan dura bu'ee jiraa jechuudha sheekotiin keenya. Isaan dura warra siyaasaa hattaa mootummaa dura bu'anii jiru waa'ee siyaasaa. Ummanni keenyas sheekotii dhagahee ulamaa'ota dhagahee waan isaan jedhan hojiitti hiikuu caala wanni nama boonsu tokko hin jiru jechuudha. Nama gammachiisa. Anaan akkana islaama tokkootti akka ilma islaamaa tokkootti hedduu na gammachiisa hedduun ittiin boona. Isinis hundi keessan mee dubbii kana gadi fageessaa laala. Barsila ummanni islaamaa kun amantaa islaamaa jechuun amantaa nagaya labsu. Amantaa tokkummaa labsu. Amantaa walqixxummaa sabaaf sablammii labsu. Amantaa kana ol fuudhee kana gadi buusu osoo hin taane amantaa nama tokko mirga isaa akka inni hin xunne namatti himuu jechuudha. Hanga amantii keenya hin tuqnetti eenyuu nu ammaan taane walaa kiristaanaa walaa islaamaa walaa waan fedhee haa ta'u nama tokko kabajuu malee xiqqeessuu ajjeesuu nuuf hin eeyyamu. Eessatti bakki inni obsa hin qabne kan inni nu ajaju bakka namni amantaa keenya nurraa tuqetti obsa hin qabnu sodaan hin barbaachisu. Abbaa maan taane bar amantiin kun ilmatu abbaa itti ajjeesi. Amantaa islaamaa jechuun ilmi abbaa itti ajjeesee fidee asiin gahee jechuudha. Har'a waa biraa dhiisi. Sodaa mootummaa dhiisi. Sodaa siyaasaan nurkaa cabaa dhiisi. Siyaasa keenya fashalaa dhiisi. Siyaasa Itoophiyaa kufaa dhiisi. Biyya Itoophiyaa gabrummaatti deebitii dhiisi. Sodaa biyya keenya gabrummaatti deebi'aadhaaf amantaa keenya gabrummaa keessatti dhiisuun fafaa jechuudha. Dhugaa jirtuun sinitti himaa. Ummanni islaamaa gabrummaa kaleetti deebi'aadhaaf amantaan keenya haa gabroomu, masjiidni nurraa haa diigamu, qur'aani nurraa haa gubamuun sirrii miti. Ummanni islaamaa itti hin dhiisu. Kaleessa ummanni islaamaa mootummaa kana cinaa dhaabbate, siyaasa kana cinaa dhaabbate, waan harkaa qabnu galmaan gahanna jedhee mataa gadi qabate. Maaliif amantaan ummanni islaamaa gaafa amantaan isaa tuqamu akka inni obsa hin qabne hin beekaa jechuudha ummanni diinaa kun. Kanaaf masjiida islaamaa gaafa isaan guban maal jedhan warri siyaasaa? Walitti nu naquu fi hin baatanii hin dubbatina jedhanii jiru. Hin callise. Waggaa tokko keessa masjiidni 35 gaafa gubatu mootummaan tokko silaa akka hawaasni walitti hin buune gochuu yoo barbaade qaamni siyaasaatis yoo barbaade gaafa masjiidni tokko gubatu hin dubbatinaa yoo jedhe masjiida sana dhaabuudha. Deebisee masjiida sana waa hunda guutee fi dhaabuudha. Inni lammataa nama waan kana hojjetu ilaalee seeratti dhiyeessuudha. Seeratti hin dhiyeessu. Masjiida gubatu nuuf hin dhaabu. Akkamitti ilaallaree nuti? Akkamitti callisaree ummanni islaamaa? Siyaasa keenya kufa. Kaleessa ummanni kanaan nu cabse ta'uu hin qabu. Haa kufu, haa cabu. Maaliif? Hanga amantaa keenya nuuf hin kabajinetti. Osoo mootummaan amantaa kana akka ni kabajimu nuuf godhee miidiyaan biyya keessa jirtu ilaalcha siyaasaaf qabdu
ummata islaamaatiif qabaatte ummanni islaamaa dhiisaa nutu hojjetaa jennaan hin callisa hin beeka waan ta'eef garuu dhiisaa ummata islaamaa